jiruu keessan keessatti carraa badaa tasa isin mudateen akka malee gaabbitanii yookaan gadditanii beektuu laata? Sa'aatiin keessan hirriba akka isin dammaqsitu guuttanii raftan otoon hojjatin haftee beellamni hojii isin qabattan yeroonsaa sin jala darbee gadditaniittu ta'a yookaan maallaqa wayiif yaaddanii harkatti qabattan akka hin taanetti sin hirkaa baateettis ta'a. Garuu kubbaa miillaatiin yoo yaaddan baguma waaqni Maartiin Paaleermoo godhee na hin uuminii jedhittuu laata? Isa jechuun tapha tokko irratti nama kubbaawwan peenaalitii sadii otoon galchin hafuun galmee seenaa taateewwan dinqisiisoo irratti katabamuun carra dhabeessa nama jedhamedha. Waa'ee isaa kaasuu keenyaan dura waa'ee rukuttaa peenaalitii saayinsiin kubbaa miillaa maal jedha kan jedhu xiqqoo ishee haa ilaallu. rukuttaan peenaalitii akkasumatti yoo yaadamu battalumatti goolii akka ta'etti tilmaamama. Taphataan rukuttaa peenaalitii irratti cimaa jedhamu carraan gooliitti jijjiiruu isaas olaanaadha. Dhugaasaa yoo laalle garuu carraawwan peenaalitii argaman hammeentaan goolii ta'uu isaanii harka 100 keessaa 75dha jedhu ogeessonni. Kanaaf peenaalitiin carraa goolii ta'uu bal'aa qaba, garuu immoo guutummaan guutuutti gooliidha jechuun ni rakkisa. Taphataan tokko rukuttaawwan peenaalitii 2 walitti aansee yoo argate isaan keessaa tokko goolii akka taatu guutummaatti abdatama. Yoo Maartiin Paaleermoo ta'een ala jechuudha. Paaleermoon bara isaatti taphattoota sarara fuulduraa qaxalee Arjentiinaan oomishte keessaa tokko ture. Biyya isaatiin ala kilaboota kanneen akka Villarreal, Real Betis fi Alaves keessa ga'umsaan taphatus kubbaa miillaa kan dhaabe kilaba biyya isaa Boca Juniors keessatti ture. Kilabichaaf walumaa gala gooliiwwan 236 galchuun hanga yoonaa riikardii taphataan biraa hin fooyyessine nama qabatee jirudha. Maartiin Paaleermoo jechuun yeroo tokko fageenya meetira 36 caalurraa nama goolii galcheedha. Goolii fageenya irraa galchuun haaraa isinitti miti ta'a. Kansaa garuu adda. Miillaan otoo hin taane adda isaatiin fageenya kanarraa galche. Taphataa ajaa'ibaa akkasii ture. Waancaa Copa Libertadores Champions League kilaboota Laatiin Ameerikaa al tokko si'a lama immoo waancaa Copa Sudamericana al jaha immoo Chaampiyoonii Liigii Arjentiinaa nama turedha. Maartiin Paaleermoon garuu garee biyyaalessaa Arjentiinaa waliin seenaan qabu akka Boca Juniors keessa cululuqaa miti. Paaleermoon taphoota intarnaashinaalatiin Arjentiinaa tajaajiluu kan eegale umrii isaa 25 bara 1999. Baruma sana garee Arjentiinaa dorgommii waancaa Copa Ameerikaatiin bakka bu'ee gara Paraagwaay deeme. Yeroo sana Arjentiinaa kan leenjisaa turan ammoo leenjisaa Leeds United amma Marcelo Bielsaati. Gochoota falmisiisoon kan beekaman Beelsaan yeroo sana Maartiin Paaleermoo yoo filatan ardii Awurooppaa keessa ga'umsa mul'isaa jiraniin kallattii addunyaa hundarraa leellifamaa kan turan taphattoota akka Hernaan Crispo fi Gabriel Batistuutaa fa'aa filannoon ala taasisuun ture. Kanaan immoo yeroo sanatti qeeqa jabaaf saaxilamaniiru. Dorgommicha Arjentiinaaf Paaleermoon haala gaariin eegalan. Tapha ramaddii jalqabaatiin Ikwaador goolii 3-1 yemmuu irra aanan Maartiin Paaleermoon goolii 2 galche. Goolii tokko hafte ammoo kan galche leenjisaa Atleetico Madrid amma Diego Simeoneeti. Garuu taphni ramaddii lammaffaa seenaa Maartiin Paaleermoo keessatti otoo ka'uu baatee kan filatu ta'ee darbe. Taphicha abbaa murtee lammii Paraagwaay Ubaldo Akweentuutu taphachiise. Arjentiinaaf Koolombiyaa taphicha irratti walumaa gala rukuttaawwan peenaalitii 5 kennaniiru. 3 Arjentiinaaf 2 immoo Koolombiyaadhaaf. Taphni eegalee daqiiqaa 5 keessatti taphataan Koolombiyaa Alexander Viveros kubbaa qilleensa irra turte harkaan tuquu isaatiin Arjentiinaan peenaalitii argatte. Warri La Albiceleste carraattiin dursan argatan jedhamee utuu eegamu Paaleermoon kubbaan rukute dagalee goolii dhoofte deeggartoota bira geesse. Peenaalitii jalqabaa otoo hin galchin hafee jechuudha. Tokko jedha. Daqiiqaa 5 booda Koolombiyaan peenaalitii argatte. Ivan Cordobaa galchuun Koolombiyaa dursa qabachiise. Qabxii kanaan boqonnaa bahan. Boqonnaa deebii taphni eegalamee daqiiqaa 2 booda Koolombiyaan peenaalitii lammaffaa argatte. Riikaard rukutee goolii eegaan Arjentiinaa Burgos qolee Arjentiinaaf Paaleermoo afuuratti deebise. Arjentiinaan taphatti deebi'uuf carraaqaa jirti. Garuu
goolii galchuun akka samiirraa fagaateera. Kana gidduutti daqiiqaa 76 irratti Arjentiinaan carraa peenaalitii biraa argatte. Si'a lammaffaaf jechuudha. Dhiphuu keessa kan turan Marseeloo Beelsaa taphattoota isaaniitti iyyuun quba isaanii gara Maartiin Paaleermoo qaban inni haa rukutuu itti kennaa jechuun taphataan miila bitaa kun carraa dogoggora jalqabaa raawwate itti naqu argate. Kubbaa iddoo peenaalitii kaa'ee duubatti tarkaanfate. Deebi'ee gara fuulduraatti furguggaatee ni rukute. Goolii qixxeessituu galche jedhamee otoo eegamu kubbattiin goolii irraan qaarite. Paaleermoon geggeessee biraa deebi'e. Daqiiqaa 79ffaa Kolombiyaan goolii lammaffaa Edwin Muriiloo galcheen dursummaa ishee cimsatte. Arjentiinaan dhiphuu hamaa keessa seente. Cittoo irratti fanxoo akkuma jedhan Moontaanaa Kaayiseedoo goolii sadaffaa Kolombiyaa daqiiqaa 87ffaa irratti galche. Arjentiinaan waan qabduuf gadhiistu wallaalte. Arjentiinaan goolii 3-0 durfamtus rukuttaa peenaalitii sadaffaa daqiiqaa dhumaarra argatte. Ogeessi fiiziksii Albert Einstein qalbii dhabuun yookaan maraattummaan dogoggora wal fakkaatu tokko har'aa borii irra deddeebiidhaan hojjechuudha jedhee ture. Maartiin Paaleermoon dhagayeesaa ani hin beeku. Rukuttaa peenaalitii sadaffaa argamtee fi tarii Arjentiinoonni itti obsu jedhamee eegame si'a sadaffaaf Paaleermoon rukutuuf qophaa'e ni rukute. Garuu si'a sadaffaaf otoo hin galchin hafe goolii eegaan Kolombiyaa Miguel Calero jalaa qole. Yeroo kanatti garuu Maartiin Paaleermoo hiree isaatti gadduun ala maal yaaduu danda'a? Allí va. Palermo salva Calero. Paaleermoon sana booda garee biyyaalessaa keessatti utuu mul'atiin achumaan badee waggoota 10f bara 2009 Diego Maaradoonaa tapha gulaallii waancaa addunyaaf darbuuf Paaraagwaay waliin taasise irratti filateen taphichaan jijjiiramee seene. Yeroo kana umriin isaa 35 gahee ture. Torbee muraasa booda tapha michoomaa Gaanaa waliin taasisan irratti gooliiwwan 2 inni galcheen Arjentiinaan mo'atte. Umriin isaa 36 gahuuf ji'oonni muraasni yeroo hafanitti tapha Peeruu waliin Arjentiinaan taasiste irratti hiriiree goolii 1 galche. Taphicha Arjentiinaan 2-1 moote. Maaradoonaan akkas jedhe. Raajii qulqullichi Maartiin Paaleermoo hojjechuu danda'u kana jechuun jajeen. Paaleermoon ergasii waancaa addunyaa bara 2010 Afrikaa kibbaa qopheessite irratti Arjentiinaaf filatamee hiriiruun yeroo sana dargaggeessa kan ture Liyoonel Meesii faa waliin biyya isaa tajaajileera. Inumaayyuu tapha Arjentiinaan Giriis mo'atte irratti kubbaa Liyoo Meesii gara goolii yaalee deebite galchee ture. Abdii otoo hin kutatiin waggoota 10 booda biyya isaaf kan waamame Maartiin Paaleermoo goolii Giriis irratti galche sana umrii guddaadhaan Arjentiinaaf riikardii goolii galchuu leenjisaa isaa yeroo sanii Diego Maaradoonaan qabames fooyyesse. Paaleermoon ammaan kana kilaba liigii jalqabaa Meeksikoo keessa hirmaatu Paachuukaa leenjisaa jira. Maqaan isaa tapha tokko irratti nama peenaalitii 3 otoo hin galchin hafe jedhamuun Guinness Book of World Records irratti galmaa'us waggoota 10 booda hojii utuu abdiin kutatiin raawwateen garee biyya isaaf taphachuu danda'eera. Maartiin Paaleermoo nama akkasii ture. Espera Palermo, Messi al arco, Palermo está, gol. Una locura más. Gol. Gol. Palermo, Palermo, Palermo. El loco Martín Palermo, Palermo, Palermo. Argentina liquida el partido. El loco Martín, señores. La alegría para Argentina, Argentina 2. Grecia 0, gracias loco, gracias Argentina. Estamos en octavos. Este tipo está tocado. A este tipo una varita le dijo, vos sos un elegido. Y vas a tener en tu vida tantos momentos que no te va a alcanzar una sola película. La jugada fue excelente. Messi, Di María, Sorbas volvió a negarle el gol a Leo y ahí está Martín, casi 37 años, celebrando otro gol con la camiseta argentina. Un capítulo más de una historia